seenaa takkan isinii hima fakkeenya kana fudhadhe namicha tokko ture. Namichi suni namicha maashaallah nama ibaadaa rabbii akkaan abbadu nama salaatallee masjida walitti salaatu nama sadaqaa kennatu nama zakaa baasu nama bakka gaggaarii hundatti hirmaatu nama sheekaa fi ulamaa'ii gidduu taa'ee quraana qara'u ka qaraasisullee hin ture jechuudha. So guyyaa tokko namichi kun ka'ee dhukkubsatee masjidarraa hafe. Masjidarraa hafee jennaan saahibni isaa tokko kan akkaan isa jaallatu namicha kana yeroo maraa eegee dadhabee maal ta'ee hafee laata jedhee namicha kana gaafachuu mana isaa deeme jechuudha. Yeroo mana isaa deemu namtichi kun dhukkubsatee siree gubbaa ciisee jira. Dhaqee ulaa dhadhahee intalli namicha kanaa kaatee irraa bante. Kaatee irraa bantee maal barbaadda innaan maali saahibni kiyya tokko yeroo mara kan masjidatti salaata jamii waliin salaannu nurraa hafe maaliif akka hafe baruu barbaadee jedhe. Naani seen jettee seensiftee yeroo ol seenu hiriyaan isaa kun akka malee dhukkubsatee ciisee jira. Deemee gaafatee yeroo ilaalu laaffattee jirti bakka laaffatee jira namni kun akka malee dhukkubsatee nama fayyuutti tasfaa qabu miti jechuudha. Haaluma namicha kanaa kana ilaalee yaa hiriyaa kiyya yaa obboleessa kiyya jecha laa ilaaha illallah muhammada rasulullah jettu kan heddummeessii jedhe. Zim jedhee ija keessa laalee hiriyaan isaa kun. Ammalleen ashaadaa dhunsiin jedhe shahaadaa kana jabeessii jedheen. Ammalleen hiriyaan isaa kun zim jedheedhuma inni isa fayyaatu akkas jedha barisa dhukkubsataadha. Inni dhukkubsataan kun waan jenne ammallee ijuma keessa laale. Innaan ammalleen ashaadaadhu jedheen jecha laa ilaaha illallah muhammada rasulullah jettu kana heddummeessii jedheen ammas. Sadaffaa irratti yaa hiriyaa kiyya jedheen. Jecha kanaa fi ana gidduu girdootu jirti. Arrabni kiyya shahaadaa kana dandeessee naaf hin jettu jedheen. Subhaanallah. Hiriyaan isaa kun rifatee maali yaa saahiba kiyya maal taate salaanni kee zakaan kee ibaadaan ati jamiidhaan abbadaa turte rabbiin ati gabbaraa turte miskiinni ati nyaachifataa turte hayawaanni ati nyaachisaa turte beelaan ati nyaachisaa turte dheebotaan ati obaasaa turte sun hojiin kee dalagaan kee gaggaarii sun eessa dhaqee jennaan har'a arrabni kee shahaadaa naa arguudhaaf ture. Namni na hajajuudhaaf nama biratti jaallatamuuf nama biratti kabajamuuf nama biratti beekamuuf jedheetan waan sana godhaa ture. Yeroon immoo masjidaa ba'ee isin biraa bahee dhufee mana koo galee ulaa koo cufadheen ana nama kamrii dhugaa aarsaa shiishaa aarsaa kamrii adda addaa dhugaa ture. Nama wanjalaan guutame nama ziinaa adda addaa dalagaa ture. Ani nama akkasiiti. Yeroo tokko dhukkubsadheen bakkuma nama ciisaa jiru kana ciiseen haadha manaa kiyya waammadheen quraana kiyya sana naa fidi jennaan quraana naa fiddee bakkuma nama ciisaa jiru kana ciiseen dhukkubni hamaan na qabee jennaan quraana sana qaree rabbii kootti boo'ee keessaa rabbii koo kadhadhee maasiyaa koo hundarraa toobbadhee lammata akka maasiyaatti hin deebine rabbii kootii waadaa seenee rabbiin koo dhukkuba sanarraa na fayyisee jedha. Erga rabbiin koo dhukkuba sanarraa na fayyise yeroo muraasaaf qajeeleen ibaadaa kiyyasisumaaf jecha godhaa tureen ammalleen nafsiyyaan koo na mo'attee jennaan akkuma duraaniitti ibaadaa kiyya waan hunda waan khayrii dalagu namni na arguudhaaf taasifadhe.
toobadheen deebi'ee yeroon ammoo kophaatti gale akkuma duraanii kamrii kiyyaa waan adda addaa dhuguu fi aarsuu eegale. Hojii kiyya badii duraanii Rabbiin irraa jibbu sanatti hin deebi'ee jedhe. Ammalleen utuman haala kanaan jiraadhu marsaa lammaffaadhaaf dhukkubni hamaan takka na qabee jedhe. Alumaan dhukkubsadhuun bakkuman amma ciisaa jiru kana na geessaa jennaan bakka kana na fidanii achumaan dhufee bakka kana ciisee jedhe. Bakka kana ciiseen ammalleen quraana naa fidaa jennaan quraana naa fidan jedhe. Quraana sana qara'een boo'ee ammallee Rabbii kootiif waadaa seenee lammata akka badii sanatti hin deebine. Rabbii kootiif waadaa seenee toobadheen boo'ee Rabbii kiyya kadhannaan Rabbiin toobaa kiyyaa fi kadhaa kiyya naa dhagahee toobaa kiyya narraa qeebalee dhukkuba hamaa na qabe sanarraa na fayyisee jedhe. Ergi Rabbiin kiyya na fayyise ammas yeroo muraasaaf ibaadaa kiyya Rabbiif jecha godheen marsaa lammaffaadhaaf bara ammallee nafsiyyaan kiyya na mo'attee jennaan ibaadaan tiyya dalagaan kiyya khayrii martisiyyuu akka namni na argu taate yeroon immoo ol galee ulaa kiyya cufadhe wanjala kiyyatti deebi'ee jedhe. Badii Rabbiin jaallanni sanatti deebi'ee jedhe. Otuman akkasitti jiraadhu dhukkubni hamaan ati amma narratti argitu kun kan bifa kiyya jijjiire, kan qaama kiyya quncise, kan sagalee kiyya fokkisiise, kan zaatii namaa narraa kaase kun na qabee jedhe. Erguman ammas dhukkubni kun na qabnaan of yaadadhee Rabbii kiyya yaadadhee bakka algaa kootii na geessaa jennaan na fidanii quraana Rabbiillee naa fidaa jennaan naa fidanii jedhe. Akkuma duraaniin boo'ee Rabbii koo kadhee toobaa koo jabeessee Rabbiin koo narraa fuudha jedheen quraana kana qara'uudhaa ol fuudhe jedhe. Wayitumaan quraana kana qara'uudhaa ol fuudhu ijji kiyya kun waraqaa qulqulluu malee quraana arguu dadhabee jedhe. Kan jiru quraana, kan naaf kennan quraana, kan irratti barreeffamee jiru quraana, garuu anatti waraqaa adii ta'e natti mul'ata jedhe namichi kun. Ni ilaalee jedhe. Al takka barreeffamni kun wal maree natti mul'ata jedhe. Al takka waraqaadhuma adii kana natti ta'a jedhe. Al takka quraana irratti argaa nan qara'aafin cinqamaa arrabni kiyya danda'ee naan qara'uuf jedhe. Qara'uu dadhabee jedhe. Ani nama quraana sammuu keessatti haffazee jiru ergi quraana irraa natti mul'achuu dide tarii agartuu kiyyas qabamee miidhamee jira sammuu